ጥፋት አይደለም ምክንያቱም እኔ ማግባቱ አይደለም ያንገበገበኝ ማለት ነው የሄደው ለሌላ ጉዳይ የተነጋገርነው ሌላ ጉዳይ ያኔ የሆነ ነገር እኮ ሰይድ ማግባት እንደሚፈልግ አውቃለሁ እውነት ለመናገር ከሆነ እንደዚህ ልጆቹን ዛጠፋች ስትባል ፌንት ምትነቀል አልመሰለኝም ይሄን ምናምን ብለም ቁማ ምዝት ነበር ይመስለኝ ያገኝሻለሁ ምናምን ብላ ነበር ይመስለኝ ግን ለዚህ ያክል ልብህ እንደሳሳ አላቅም ወይስ አዩ አንድ ብርጭቆ ሰጣጣ ለአንተም አንድ ብርጭቆ እየሰጠች ነበር እሱ ነው መሰለኝ ልብህን ጨርሷ መሰለኝ ክሎሮክስ ለዛ ነው ጨጓራ ታጥቦ መጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሶ ነው መሰለኝ ፌንት የነቀልከው እንጂ መቼም ቢሆን ሰይድ ፌንት ይሰራል ብዬ አላቅም አስቤ ራሱ አላቅም ለምን አሰላሙ አለይኩም እንደናችሁ ሰላም ናችሁ ያለው አልহামዱሊላህ እንደናችሁ ደህና ናችሁ የጠፍቻለሁ እኔም በጣም ነው ናፋቃችሁኝ ደህና ናችሁ ወይ አሁን ማለት ነው ዛሬ ራሱ ለመንጠት አላሰብኩም ነበር ቢያንስ የተወሰነ ጊዜ ቢያንስ አንድ ወር 15 ሃዬ አከም ነጋ ጅርቱ ኦርዶክቶን ኢየሩሳሌም ቲዩብ ነገኘ ኮ በኩማ ጅርተንቲ ሁንዱማ ከሰኑ ስነፋ ቀበቱ ሀራ ወንታ ሀራዋ ስኒፍ ቀበይ ዱፌ ጅራ ዱጋ ማሪ የናኔ አነከ ከየት ሀራዋ ይራ ዮካን ቀጀቸኒ ዮካን ዳጋው ዳጉ ዱፌ ሰንለኔ ወንታ ራቁባ ቀቡ ገሩ አከ ሂሪ ኡማቶ ኮይትለ ወንታ ራሃሰቡ ቀቡ ወንተን እስምብራን ቀቀቡ ቀቡቱ ነድል ቀምሲሴ ዱጋ ነዱኩፍቴ ከሳ ኮቲሴ ቻዳ ወንታ ባኤ ገራና ማኛቱዳ namni hiriyaadhaaf jechaadha wanta qabu mootu wanta garaadhaaf qabu hiriyaadhaaf gartanii waliif qooduun jechaadha natti dirqama waan ta'eedhaaf wanta baay'ee garaa nama nyaatu waan taateef jechaadha Saayidoo yoo isin jalqabu jechaadha Saayidoodha waa'ee Saayidoon awwala Itoophiyaa yeroo dhufetti jechaadha haala inni ittiin nu wajjin Buhaaraa yeroo dabarsine haala ittiin dabarsine yeroo darbe keessa jechaadha isin hundumtuu quba qabdu sirriitti fataa jennee akkasitti cidha san hundumayyuu wajjumaan geggeessaa turre cidha baay'ee miidhagaa ta'e jechaadha. Kanumarraan immoo inni yeroo inni asii haga Yemen imalee jechaadha. Yemenitti imalee taateewwan isa mudate hundumayyuu jechaadha dhugaa waaqa baay'ee wanta nama gaddisiisudha jechaadha. Mucaan kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan garaa nama nyaatudha. Mucaa baay'ee miskiina garaa laafa namootaaf hedduu nama fageessa yaadudha. nama gartee walumaa galatti nama jajjabeessuu danda'udha sii galee so kanaaf jechaadha isinillee asirraan ni hubattu jedhee yaada waa'ee Saayid gara Itoophiyaa dhufu jalqabuma isaa jaartiin isaa jechaadha Sumayyaan haala inni gara Itoophiyaatti hin dhufeelleen quba ni qabdi garuu inni immoo haala biraatiin sapiraayisii karaa inni ittiin godhee jira maaliif jaartii biraa akka fuudhee quba qabdu asumarraan jechaadha osoon ani kana quban qabne wanta biraa maanarratti fiddee kan jedhuudhaan isinii galee maaliif jechuun tariitoo ishiis quba qabdi Sumayyaani akka inni jaartii afur fuudhu jechaadha hayyamtee irratti fakkaatti so dhugaa ishiin nama dubartii addaa ta'een asitti qaba maaliidhaaf dhugaa namni akkas dubartiin akkas namaan jettu hin jirtu kan ishii baay'ee adda miti so akkam kanaaf dhugaa ani garuu keessa koon nagaddise maaliidhaaf yeroo inni mootu asirraa deemee shiina kaala saniin bakka gadditee jirti jedhee dhugaa dubbachuudhaaf Sumayyaan nama addaati dhugaa waaqa baay'een dinqisiifadhe maaliif dubartii afuriyyuu osoo fuudhee ani wanta keetti keessallee hin qabu garuu wanta aarsisu jira jettee jirtu ishiin dubartii addaati dhugaa waaqa asirratti maal jettamee atis akkas gochuu barbaadde moo osoo naa ta'e nayyamtu so qoy wannaati ishiin anko falkiisini kanaaf jechaadha Saayidoon dhugaa waaqa asirraa ishiin aarteetti jedhee konkolaataa mi'a hawaa ta'e konkolaataa mi'aa jechuun konkolaataa baay'ee qaalaa ta'e si galee biyya keenyatti baay'ee guddidha konkolaataa si galee indagana moobaayila baay'ee 200,000 ol kan herreegamachaadha qarshii Itoophiyaa si galee kana hunda taasisee mucayyoo kana jaalala ilmee warraa qaban jechaadha bultii warraa qaban tan hin diignu jechaadhaan innis quba qabu waan ta'eef afurii sana waan hayyamteef ishiin jechaadha kanaaf innis immootu haala san sapiraayis ishee gochuudhaaf fuudhee bal'irratti buggodhee konkolaataadhaa fi moobaayila kana qabate jechaadha so amma kaa eega kana gochuutti jiraate namni hin jiraam inaaffaa taate ani maaliin waan isaan irraa beekuun qabu dhugaa waaqa dubartiin takka hin jirti maqaa isii beeku baadhulleen viidiyoo gubbaarratti akka argetti jechaadha Hawwaa jedhamti ammallee mucaan tokko ni jira mucaan wanni fakkaata booksanya hangi dhugaa mucaa kana waan isaan yaadin tokkolleen ani ya
mucaa shaasheettuu jedhamu jechaadha. Mucaan booksanyaa fakkaata hammana gahaa hangi godhee mucaa kaba bil godhu natti fakkaate. Amma ka dubbiin maaliif waan alaggeen deemtuun fardi wallaaluu sanii aloomaa horii guyyaarratti jennaan alli fagoon qabutuun garraa jedheen ka. Maaliif isin jedhisiiti? Osoo ooltee hin buliini mucaa manni isaa diigamte. Yeroo inni saapiraayiz godhee gara manaatti achi deemu wanni takkittiin mana keessa hin jiru meeshaan takkittiin istiidiyoon akkasitti bareedu sun mucaan meeshaa inni harkaa qabu sun akkasitti bareedu sun baraan isa diimu kanaaf miskeessin jedhu dhugaa waaqa baay'ee mucaa bakka meeshaan kaameraan dhabeen jiru achi keessa jedha. Zabir so walumaa galatti jechaadha asitti ijoolleen kun immootu maal godhan siite mucayyoon tun meeshaa kana maraayyuu wanni takkittiin osomaan kan takkitti manatti nafiin kan dhadhahatee fudhatee deemu mucayyoo kanaa miti. Mucaan booksanyaa fakkaatu sunillee rakkoo guddaa qaba. Indaganaan hawaan tunillee hawaan dubbii walii gaga kan dhooftu natti fakkaatti asuma achi jechaadha. Maaliif takka isa gargaartu fakkaatti takka immoo mucayyoo gargaartu fakkaatti tufoosoo gamalachuu fakkaatti mucayyoo jechaadha. Kanaafuu jechaadha walumaa galatti jechaadha mucaa waan hangi godhanatti fakkaate meeshaa kan waliin gurguratillee natti fakkaata akka kiyyaatti jechaadhaan. Akka kiyyaatti akkanatti fakkaatu sii gale meeshaa akka waan gurguratanii mul'is godhanii natti fakkaatti dubbiin jechaadha. Ani kan na dhibeen dhugaa dubbachuudhaaf ijoollumti saayidoo bee jirtu jaartiin saayidoo bee hawaan sun jecha mucayyoon diimtuun sun rakkoo cimaa qabdi saayidoo wajjin iyyuu rakkoo cimaa qabaachuun wantu siin mucaan hamma kana eessa akka inni gahe kun quban qabamu wanta irraa beekamu tokko illee hin jiru achi buuteen isaa hin jiru mucayyoon karaa miidiyaa kanaan dhuftee dhiyoo kana sumayyaan dhufteeti bakka ani dhugaa dubbachuudhaaf afurii isaa fuudhuu shanii isaa fuudhuu ani wanti tarraa rakkoo takka illee qabuu jettee turte gaashin. So maaliif wanta bultuu fi barbaaddu ishiin laale garuu wanti na aarse maalidha miidiyaa gubbaarratti maal ta'uu baasee dhimma jechuun natti fakkaatu walumaa galatti jechaadha. Waa'ee sargii Itoophiyaa kan ture jechaadha. Ishee immoo egaa inni saapiraayiz gochuudhaaf deemee manatti dhaqee manatti saapiraayiz godhee mucayyoo mana hin jirtu sumayyaan achi immootu sayidoon kee feenti nyaadhu feenti nyaate eega feenti nyaate kunniin akka nama gargaaranii fuudhanii mana yaaladhaan dhaqan kaan maal jedha qulfii makiinaa jedha qulfii makiinaa akka waan jalaa fuunatti fakkaata gurbaan hangi fakkaatu kun hagana gahu kun gurbaa mataa kabar akkatti ol fuudhee bar tunillee kaan luka qabdee kan rarraaftee yoo gartee irratti viidiyoo irratti jar fuutee mana yaalatti dhaqan kuni tooftadha gowwaa qofa ilkaan lakkaan jedhan fuudhanii maal godhan mana yaalatti dhaqan ergasii yoo kuni qulfii qabatee deeme konkolaataa maalidha ambulaansii maalidha sobanii jechaadha. Walumaa galatti sayidoon haala inni irra jiru hin beeynu akkam akka inni ta'ee jiru quba wanta qabu tokko illee hin qabu gara miidiyaatiin illee hagammaatitti wanta garee hin qabu akka kiyyaatitti kanaaf sirratti sayidoolleen waaqayyo isa haa baasu dhugaa waaqaa hundumattuu waaqayyo wanta dadhabuu hin qabu rabbiin gartee akka awwalaasan jechaadha ijoollee kana walitti fidee raabata haa godhuufi. So warroonni jara girrigirrii jala ibidda jala qaqqaammatan kun natti hin tolu dhugaa waaqa maaliif mana namaa diiguu natti fakkaatti. Hayyee egaa kana hundumaayyuu waliin jennee kabajamtoonni fi hordoftoonni konkoo dhugaa mi'a sumarraan viidiyoo sumayyaan jechaadha viidiyoo gadhiisisan mi'a sumarraan daawwanne walitti dachaanaa viidiyoo wajjin laalame. ጥፋት አይደለም ምክንያቱም እኔ ማግባቱ አይደለም ያንገበገበኝ ማለት ነው የሄደው ለሌላ ጉዳይ የተነጋገርነው ሌላ ጉዳይ ያኔ የሆነ ነገር እኮ ሰይድ ማግባት እንደሚፈልግ አውቃለሁ እውነት ለመናገር ከሆነ እንደዚህ ልጆቹን እዛ ጠፋች ስትባል ፌንት ምትነቀል አልመሰለኝም ይሄን ምናምን ብለም ቆመህ ምዝት ነበር ይመስለኝ ያገኝሻለሁ ምናምን ብላ ነበር ይመስለኝ ግን ለዚህ ያክል ልብህ እንደሳሳ አላቅም ወይስ አዩ አንድ ብርጭቆ ስጠጣ ለአንተም አንድ ብርጭቆ እየሰጠች ነበር እሱ ነው መሰለኝ ልብህን ጨርሷ መሰለኝ ክሎሮክስ ለዛ ነው ጨጓራ ታጥቦ መጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሶ ነው መሰለኝ ፌንት የነቀልከው እንጂ መቼም ቢሆን ሰይድ ፌንት ይሰራል ብዬ አላቅም አስቤ ራሱ አላቅም ለምን አሰላሙ አለይኩም እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ያለው አልহামዱሊላህ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ የጠፍቻለሁ እኔም በጣም ናፋቃችሁኝ ደህና ናችሁ ወይ አሁን ማለት ነው
ዛሬ ራሱ ለመምጣት አላሰብኩም ነበር ቢያንስ የተወሰነ ጊዜ ቢያንስ 1 ወር 15 ቀን ቪዲዮ አልሰራም ብዬ ነበር ግን ያው ለጓደኛዬ ብዬ ነው የመጣሁት ማለት ነው ዛሬ ለሐዋዬን በጣም ያንገላቱብኝ ነው ማለት ነው እነዚህ ማይረቡ እንግዲህ እውነት ለመናገር ከሆነ ቪዲዮውን እነ ሰይድ ለቀውት አይቼ እየተሯሯጡ ልክ እንደ ህንድ ፊልም መጨረሻ ላይ ማለት ነው ሰይድ እኔ በዛው የሞተ መስሎ የነበረ ጥፍት ሲል ቪዲዮ ማለቀቁም ወላ አገኘናት ወላ አጣናት እንኳን አላሉ እኔ ራሱ እንደ አገኟት እንደ ያልኩ ነበር ራሴን ማለት ነው ለምን ጠፍተው ነበረ ግን ሰይድ ማለት ነው እንግዲህ ግሉኮሱን እየጠጣ ነው ማለት ነው ጠጣ እኔም ጠጥቼ ነው እዚህ የደረስኩት እኔ ቀመስኩት ለምን ይቀርብሃል አንተም ቀመሰው ጠጣ አሪፍ ነው መጠጣት ማለት ነው እኔ አሁን ላይ እንኳን ግሉኮስም ምንም እየጠጣውኝ አይደለም ያው እንደምታዩት እንግዲህ ቤት የለውም ትልቅ ሰርፕራይዝ እንዳዘጋጀውልህ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው እና ምንድነው ግን ምን እንደቆጨኝ ታውቃላችሁ ያናደደኝ ሰይድ ሰርፕራይዙን ይዞ ሲመጣ ምናምን አይፎኑን መኪናው ምናምን ገዝቶ እዞ ለኔ ሰርፕራይዝ ማድረጉ ማለት ነው እኔ በጣም ነው የቆጨኝ ወይኔ በወሰርኩት ኑሮ ሰርፕራይዜን አልኩ ማለት ነው ግን አልቆጨኝም ምክንያቱም ለምን ታውቃላችሁ ያው ለወሬ ማድመቂያ ነው እንጂ ሰይድ የገዛው መኪና 9000 ነው ሰይድ የገዛው መኪና ቱሳን $9000 ነው የገዛው ማለት ነው $9000 ደግሞ ለኔ በአሁኑ ሰዓት በሁለት ወር የማገኘው ነው በዩቲዩብ ማለት ነው ስለዚህ ራሴ ገዛዋለሁ እንደገና ደግሞ ሰርፕራይዙን የገዛው ለራሱ ነው ለምን አትሉኝም እሱም መኪና ገዝቶ በራሱ ስም ነው የገዛው በኔ ስም እንኳን ቢያደርግልኝ ቢያዞርልኝ ማለት ነው በራሱ ስም እንኳን በራሴ ስም እንኳን ቢያደርገው መኪናውን የሚነዳው ራሱ ነው ምክንያቱም እኔ ከልጆች ጋር መንዳት አይመቸኝም ማለት ነው አልሄድም ደግሞ የትም አልወጣም እሱ እያለ ራሱ የትም አልሄድም ነበር አንዳንድ ቦታ ነበር እሱ የሚወስደኝ በተለይ አብዛኛውን የሚሄደው አዋ ቤት ብቻ ነበር ሌላ ቦታ አልሄድም እና አንዳንድ ነገር ስገዛ እንገዛለን ይመልሰኛል ተሎ የሚሄድበት ቦታ የለም ማለት ነው ስለዚህ መኪናውን የገዛልኝ ለኔ ሳይሆን ለራሱ ነው ባይሆን ለኔ ብቻ የሚሆን አይፎኑ ነው ማለት ነው ምክንያቱም አይፎን ራሴ ዘው ነበር